Harka fuune daawwattootaaf hordoftoota bilisootii fi ashamaa akkam jirtu. Kun oduu keenya kan guyyaa har'aati. Oduu keenya kan guyyaa har'aa waliin an Murataa Obsaati. Egaa daawwattootaaf hordoftoota bilisootii fi hamma xumura sagantaa keenyatti nu faana turuu hin dagatinaa isiniin jenna. Ijoo oduu godina Qeellam Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Dambidolloo keessatti caasaan bulchiinsaa fi waraanni abbootii qabeenyaa qarshii 50,000 hanga 100,000 lakkoofsa daftaraa baankii dhuunfaa irraa galchaa jechuun bilbilanii doorsisaa jiraachuun dhaga'amee jira. Waraanni mootummaa Itoophiyaa ammas irra deebiin miseensa tuuta gadaa michillee kan abbootii gadaa jumlaa irraa fixanitti deebi'uudhaan miseensa tuuta gadaa hunda fixuudhaaf jaarsaaf dargaggoo addaan baasuun osoo qawwee hin tuqin ulee fi miilaan irra deemuun dhiiraa fi dubartii hunda erga tumaniin booda warra tumaniin keessaa namni 2 bakkatti harkatti dadhabuudhaan gatanii biraa deemanii jiraachuun dhaga'amee jira. Murni biltiqinnaa godina Harargee lixaa aanaa Ciroo irraa dargaggeessa qabanii magaalaa Cirootti hidhanii turan mana hidhaa keessaa baasuun achi buutee isaanii dhabamsiisaa jiraachuun dhaga'amee jira. Poolisoonni humna addaa Oromiyaa godina Iluu Abbaaboor aanaa Burreetti walitti qabamaa turan gara aanaa Birramuutti fe'amaa jiraachuun dhaga'amee jira. Dararaan ilmaan Oromoo godina Baha Shaggar aanaa Fantaallee irratti raawwatamu lubbuu namootaa fi qabeenya osoo hin jedhin jabaatee itti fufee jiraachuun baramee jira. Godina Qeellam Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Dambidolloo keessatti saamichaan hawaasa Oromoo irratti raawwatamu jabaatee jiraachuun dhaga'amee jira. Lixa Shaggar aanaa Amboo keessatti waraanni biltiqinnaa nama tokko ajjeesuun dhaga'amee jira. Kaaba Shaggar aanaa Daggam keessatti waraanni sirna maafiyaa qotee bulaa tokko ari'uudhaan rasaasaan rukutanii madeessanii jiraachuun baramee jira. Caasaan nageenya bulchiinsa magaalaa Finfinnee dhimma nageenya magaalattii irratti waltajjii taa'aa jiraachuun baramee jira. Miseensonni waraana biltiqinnaa tokko godina Lixa Wallaggaa magaalaa Najjoo keessatti waraana bilisummaa Oromoo harka kennachuun baramee jira. Godina Qeellam Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Dambidolloo keessatti saamichaan hawaasa Oromoo irratti raawwatamu jabaatee jiraachuun dhaga'amee jira. Miseensonni waraanaa biltiqinnaa tokko godina Lixa Wallaggaa magaalaa Najjoo keessaa waraana bilisummaa Oromootti harka kennatanii jiraachuun dhaga'amee jira. Sochiin naftanyaa Finfinnee keessatti taasisaa jiru hammaatee jiraachuun dhaga'amee jira. Daangaa godina Oromiyaa Shawaa Kaabaa fi Amaara gidduutti argamutti naftanyoonni fannoo Amaaraa 70,000 ol leenjisaa jiraachuun dhaga'amee jira. Fannoon Amaaraa aanaa Kirramuu irratti weerara bifa haarawaan jalqabee jiraachuunis dhaga'amee jira. Gudayyaa Biillaa keessatti taatawwan amanamuuf namatti ulfaatu ammaas irra deebiidhaan ilmaan Oromoo irratti murna faashinistii Itoophiyaadhaan raawwatamaa jiraachuun dhaga'amee jira. Godina Wallagga Bahaa aanaa Saasigaa magaalaa Angar keessatti waraanni mootummaan Itoophiyaa qubsiisee jiru keessaa raayyaan ittisa biyyaa 2 waraana bilisummaa Oromootti harka kennatanii jiraachuun baramee jira. Egaa daawwattootaaf hordoftoota bilisootii fi turtiin keenya kan hanga ammaa waliin taasifne ijoo oduu keenya ta'uu isin hubachiifna. Bal'ina oduu kanaa sagantaa keenya kan itti aanu irratti isiniif dhiyeessina. Amma sagantaa sanii walitti deebinutti qophiilee bilisootii fi dhaban waliin turtii gaarii isinii jenna.